بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جالن قبجمو أرانتنا دري دوا داتجر ورا دوا مودي لمو درين دوا دا مقالا قفا بيتا ملي إسين أنا بادية أنا أفرق أبدي كلاستر جانين كلاستر بيو أولي كلاستر أسلسو كلاستر جلديساتي في كلاستر واهلي أما أنت كلاستر أفرنقيسا كلاستر أسلسو بك جانجر حواسني كون حواس إسلاماتي حواسني لفتنا خيسة جروكون حواس إسلاما خدي جرس إيسا فيسو يجون بك صلاة إيسا فيسو بك علمي درسي إيسا فيسو شيكوتين أس خيسة جرتولين شيكوتي قلبي تدبيسو إسام فيسو يجون شيكوتي حواسني بلان خمجالا جروكون خالala جروكون خسودي جرو خاستراليا جرو خامريكا جرو كندا ساوث أفريقيا نمني دردا بيخوني بيتن أكجبا بكبير أبتمو في زوجته أرانتنا بكي أما جروتون كلاستر أسلسو خيسا قال دريدوات الرا قبلي أسلسو ما أسلسني وي أكاسي كلاستر هندي قبلي تكايا ماما كلاستر أسلسو دا هم قبلي تنايا ما أسلسو مسن جراو أسلسو جرا أنا أما إبسا هنگا خنان درا خنو فده محاضرات جرا يرو قباب دو بودا محاضرات سنيلي إبسا تسني خنان أكا ماركا جرتان خانتي جارمير رجراني دفراتي أوني ساني ورا أسلسو خان خامان تنا لفتي بادية دريدوا تنا ركونسي جنة هاسوينو جينو مادان وان أمنتي دا تربي ربي قد تانو تيوان كم نتيجنا كنا جاني جالكابا أكنا فكاتو خانا قبا جراني مي مالي ركا جيران مالي تيكا جيران شيخا غندا خيساني وجي جيرو را information of the net نتلين إبسرا خنينة إن شاء الله شيخ خين جانا شيخ سيفو جانين شيخ سيفي سيف الله شيخ سيفين شيخ عبد الرحمن يخاو أسيتي مجلسة قبلنا شيخ سيفي عبد الرحمن عمري أسيتي مجلسني خيسانيتي نانو تنا درساه الدوك أبني شيخ قدادا عالم قرتي خطاب الرتي أكم ميسين أقرتن كوني نما درسوا ما في برسيسو في براتو خيستي عمرين هنگنا جيسه إن شاء الله إساني جندا خنار كانوا كابا جندا خنوجي النجا أسهلسو في كلاستر موجودو بان كلاستر خناس تيه أوروميا اللي هدود فا سب شيء عثمان فانو بديه درات نتاني جرن شيء كتير قرقود هدود تاي شيء جابر فا ورا باتشي شيء عثمان فا إسان اللين أكاسي akkasumatti darasaa keessallee akkuma gaafa sanii sanii jechuufi Oromiyaa hundarraa dhufaniiti asii qara majlisa guddaadha majlisa laafaadhaa miti akkasii sheeyni akka itti jiran nu himaniiti korii gandaata nam tokkorraa illee akka itti jiran fudhannee ifiifillee ibsatte kannine achi booda qabsoo teessan laalla inshaallah akkasuma gaa inshaallah akkuma madura dura dubbatame kana gaggabaabsee anis wannin dubbadhoo jira jalqaba masgiinni amma laaltanii gartan kun akkamitti eegalame kanjoo kanaan irraa tuqaa jira jalqaba masgiinni bakka tana ture tokko hedduu yeroo roobee rakkoo nurra fidaa ture yeroo roobee galaana ga'aayoo takkaa jira haala san jennee naannoo masgiidaa kana jirti yeroo roobeerraa gargizee cufa dhufteetuma galaana keessaa gatto'aa turte jechuudha alatti akkasuma nama tokko jira ogeessi yeroo hundarraa itti yaameetumaan aboo masgiidaa kana qoybii numaan ja'anii qorqorroo gubbee numa qoybaa wooma silaa wannichi siqaatidde numa qoybaa aygiddoon gizee roobee rakkattee nama tokko jira ammaas masgiida kana keessa ture nama tokko jira Abduu Naasir janii warra Baabbileeti hedduu as keessa ture gizee halkan leelii za'a sagal roobuus isumaan lafaa ka'ee afata kana maraa ture jechuudha rakkoo dura turte achirraa ka'ee boo ganda nagaa isin akkuma beekamutti mana keessan bareeffachaa jirtanii akkuma beekamu namni dachiidhaa gurguramaa jira dachii gurgurtanii mana ni bareeffattanii masgiinni rabbi yoo hajuu hawaasa walitti qabee mari'achiisee achirraa diinee masgiida san hawaasa kana hirmaachisee dachii qabuu fi dachiin qabne qaree qabuu irraa guuruudhaan sadarkaa tanaan geenyee asitti hafuurri nu citee achirraa isin dirmachiisuun ummata muslimaa isin dirmachiisuudhaaf gara keessan akkuma beekamutti warri amma hojii jirruu fi isin daawwattoonni warri bakka biraa jirtanis ummata muslimaa dirmachiisuudhaaf iyyannaa gara keessan dhiyeeffannee kanumaaniin irraa goola baabillaahi tawfiiq assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatuh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورئيس نداوة جرتني في ورئيس جرتني قازيرون سلام دا دون ديبسو ورئيس اللي نسرق ورئيس جرون تين أجور بعديتي
bakki jirru kuma himame san hasallisoodha jirra. Bakkuma hasallisoo janiin san jirra. Waa malee bakka kanan dhufne sheekh keenya Sheikh Seyfii isaanii majlisa asii barsiisa. As duraa ziyaaruu qabna turre. Akka carraa har'uma dhufne. Hanga irraa turuufuu isaaniinis dhiifama jecha bakki itti argamtu tun ammaaf masjiidaatu irra ijaaramaa jira. Masjiida kanaaf jecha sagantaan godhamtee Shaabaana guyyaa 20 Yakkaatit guyyaa 9 Shaabaana guyyaa 20 sagantaa muhadaraa guddootu bakka kana qophaa'ee jira. Ulamaaotaa fi hayyoota keenya hedduutu irratti hirmaata. Sagantaan tunis kan godhamteef masjiida kana itti fufsiisuudhaaf. Hawaasni keenya akkuma waliin beeknu jireenyi isaanii maal akka ta'e maal keessa akka jiran akkam akka jiran hundi keenyaa haala jirru biyya jirru quba qabna. Hawaasni kun masjiida guddaa kana ijaaranii xumuruun hedduu ulfaata. Akkana mitira 30 fagaata masjiidni kun. Akkanallee mitira 30 fagaata. Mitira 60 irra jira jechuudha. Akkasii wajjin fooqiidha ammas. Sibiila hanga dandeenye lafaa kaasanii hirmaattaa jala kanatti naqanii asirra dhaabbatan humni isaanii as bira kutuu hin dandeenye. Hawaasni kun akkuma jaame san hawaasa ifiifuu jireenyi isaanii akkasiiti. Itoophiyaadha biyyi isaan jiran tuniisi. Kanaaf hawaasni keenya haala jirtan biyyuma feetan jiraadha. Eeshiyaa jiraattanis, Ameerikaa jiraattanis, Afrikaa jiraattanis biyya feetan jiraattan. Masjiidni kun isin laallata, na laallate, si laallata, isi laallata hunda keenya laallata jettanii tokkummaadhaan hirmaattanii cinaa dhaabbattanii akkuma warri biyyaa lukkuu irraa hanga lubbuutti waan qaban arjoomaa jiran isinillee lukkuu irraa hanga lubbuutti waan qabdan arjoomtanii masjiida kana waliin haa ijaarrannu isiniin jenna. Sadaqaa jaariyaadha wanti nuti asirra dhiifannee biraa deemnu yoo jiraatte wooma akkanaa tana. Masjiidni kun zalaalam ilmaan keenya ittuma fufa kaantu dhufa hanga guyyaa qiyaamaa tura. Sadaqaan saatis hanga guyyaa qiyaamaa nurraan jettu waan akkanaa gaafa harkanne carraadhaaf hiinee itti hirmaannee waa keessa buufachuu danda'uu qabna. Rabbiin bakka kanaa namaa kennuun carraadha. Waan kannatan nama kennuunis carraadha. Gaafa sii waa qabu wanni kanaa dhufte carraa kana fayyadamtee sadaqaa jaariyaa keessa buufachuun dirqama keeti. Namni sagalee ta'e tana dhageessan akka hawaasa keenya kaas wajjin jiraannuutti. Hancuftiin uydaa galaanaati kuma jaansan xiqqoon gaafa walitti dhufte guddoo taati. Wanni guddoon hundi waan xiqqoo irraa walitti dhuftee guddatti. Waan qabdaniin hirmaattanii sagantaa tanarraa osoo nafne guyyaa jaame kanatti yakkaatit guyyaa 9 baatii akka arabaatti Shaabaana guyyaa 20 kenne san hundi keessan xiqqaa guddaan dhiiraa dubartootaan beeytotaan sheekotaan darasootaan asitti hirmaannee sagantaa tana bareechinee waan bareedu takkaan akka dagalu nurraa nafina isiniin jenna. Warri ala jirtanillee amumarraa akka sagalee teenya dhageessaniin akkaawunti isiniif maxxansina waan rabbiin isinii laafee sadaqaa jaariyaa warra gaaddisa arshii jala guyyaa qiyaamaa taa'u san keessaa tokko warajulun tasaddaqa bisadaqatin faaqfaaha hattaa laa ta'lama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu. Nama osoo waan namni bitaa isaa jiru nagarre harka mirgaatiin akkanumatti dhoysee waa kannatu osoo hin nagarre asumaan baasee waa kannachuu jechuudha. Taa'amma isin qilleensa irraa kannatan tun sanii jechuudha. Rabbumoo taate malee nuti isin hin beeknu rabbiin ammoo isin beeka. Gaafa akkaawunti tanarra waa buuftan eenyu akka buuse hangam akka buufte rabbiin si beeka waan ta'eef sadaqaa jaariyaa keeysaa ammas ta dhoysanii kannatan san sii taati. Hirmaadhu waan kana nu wajjin jaari hawaasa kanatti dirmannee nuus isinis waliin haa ijaarru waliin galmaan haa gennu isiniin jenna. Saahiboota keenya gurguddaa wajjin jirra. Asiin obboleessa kiyya Ahmad Najjaashiin na cinaa jira. Gara siin obboleessa keenya Ustaaz Ibsaa nama akkaan jaalannu nama isinillee akkaan jaalattan dheengadda baalirraa kaanii guyyuma tokkotti Finfinnee ga'anii Finfinneerraa utaalanii direedhaan nu bira qubatanii nuti baadiyyaa deemnannaan baadiyyaallee isin jalaana fuunumaan dhagajee gara isaattiin dabarsaan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Ummata miidiyaa gubbaan nu laalu irra ummata as taa'u kanatu nu biratti irra qaalii sababni isaa isa qaamaan hojii isaa dhiisee waa meeqa dhiisee dhufee asin wajjin taa'u jiru mee yeroo tokko kaameraachi garagalchi ummata as taa'ee nu laalaa jiru akkuma na dura dubbatan guyyaan har'aa guyyaa innamaa ya'muru masaajida Allah namni masjida rabbii ijaaru nama rabbitti amane qofadha rabbi masjida ijaaruu danda'uun mallattoo imaanaati masjidni hojiiwwan jalqaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ittiin dawlaa islaamaa haarawa madiinaa gadiin dhaaban keessaa takka. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam gaafa madiinaa galan wan isaan jalqaba hojjetan keessaa tokko masjida. Wantoota sadan afran gurguddaa isaan biyya san gadhaabaniin keessaa tokko masjida. Masjida jechuun mana lafarratti ijaaramu osoo hin taane mana jannata keessatti mana si ijaaruudha. Masjida jechuun dhakaa biyyee utubaa dhoqqee waan adda addaa walitti guuran osoo hin tahin imaana qoma keessa gadhaabatu rabbi ragaa si bahuudha chaappaadha. Masjidni suuqii akiraati. Riqicha addunyaa akiraa jidduu jiru. Yuunivarsiitii dhaloonni oomishamee keessaa bahu. Masjida jechuun galaana mu'mintootaati ka akka qurxummiitti keessa deemee daaku. Qurxummiin galaana keessaa yoo baate akkuma jireenya hin qabne
biyyi masjidni keessa hin jirre akka qurxummii galaana keessaa baateeti. Ummanni masjida irratti hin xiyyeeffanne. Ummanni qulqullina masjidaa, jaarmaya masjidaa, barnoota isaatti wal qabsiisee irratti hin xiyyeeffanne ummata dallansuu rabbiitti kaluu jiru. Imaamu Shaafi'iin biyya lama hin taa'inaa jedhan. Biyya masjidni keessa hin jirree fi biyya aalimni keessa hin jirre hin taa'inaa dallansuu rabbii kaluu jirti jedhan biyyi sun rabbitti dallanuuf. Dhihoo jirti jechuudha akka afaan biyya naannoo kanaatti. Sababa kanaaf masjida ijaaruuni tokkoffaa teessuma ardii teenyaa tasgabbeessu jidduu keenyaaf jidduu rabbii qulqullaa'u bakka dhaloota boritti qopheessinu dhaloonni bor oomishamee bahu. Bor har'a dalayda waan ta'eef guyyaa borii har'a dalayda malee borii har'a bor itti dhayxeet hin dalaydu. Dhaloota sirna qabu ilmaan ulamaa addunyaa kana sirreessan addunyaa kana jireessan masjida keessatti oomishamanii bahan. Masjida ijaaruun bolokkeetti dhakaa simmintoo afaa miti. Masjida ijaaruu jechuun dhaloota ijaaruu. Guyyaa har'aa biyya teenya naannoo Dirra Dhawaa baadiyyaa jirra. Akkuma isin nu duubatti argaa jirtan akkuma obboloonni keenya nu dura dubbatan ummanni naannoo kanaa masjida waggaa dheeraaf masjida humna isaaniitii gadi baay'ina ummata kanaa to'achuu hin dandeenye kan tajaajila ummata kanaa hin geenye barnootaan ta'ee kallattii tajaajila adda addaatiin gahuu hin dandeenye wajjin bara dheeraa rakkachaa turanii yeroo ammaa ba'ada abdii rabbii guddichaati ummata islaama addunyaarra jiru masjidni lammii hin qabu biyya hin qabu ganda hin qabu masjidni nama miseensa laa ilaaha illa Allah jedhe hundaati masjidni addunyaa tanarra namni rabbi waa isin bira kaa'e irratti nu hirmaadha jechuun guyyaa har'aa ba'ada abdii rabbii guddichaati abdii keessan hojii guddaa bal'aa masjida argaa jirtan kan akkana 30 jedhan fakkaata masjida bal'aa guddaa sanuu masjidni bara keenyaa masjida durii irraa gargar ta'uu qaba masjida waa hedduu mooderni ta'e masjida tajaajila adda addaa of keessaa qabu ta'uu qaba masjida san ijaaruuf sistema keessatti isaan projektii isaanii keessatti wantoota adda addaa galchanii jiranii rabbiin isaan haa gargaaru guyyaa saniif sagantaa guddaa Shacbaana guyyaa 20tti qabamee jira. Shacbaana jechuun ji'a takkaafama jidduu kana jirra. Shacbaana guyyaa 20tti iddoo kanatti sagantaa bal'aa ulamaa isin jaallattanii fi isin qabdanii wal agarra. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jallan keenya kana fakkaatti inshaallah warri amma laayiviidhaan dhuftanillee jechuudha. Akkaawuntii wanna gubbatti isinii barraa bakka beeksisaa san gubbatti inshaallah achirraa fudhadhaa. Isinilleen akkuma nuti viidiyoo poostii isinii goonetti maallaqa poostii godhaatii masjida kana biraan gayaa kallattiidhaan sheekh keenya Sheekh Seifii bira geessi. Yoo koree masjida koree dhaabbattee san bira geessi. Warra injineraa kan takkanii dubbifna. Hotaa nam tokko isinirra. Ogeeyyiin darajaa irra jirtan level 1 dhamoo parsantii 50 moo parsantii 20 irra geessanii asin kotto gabanas dabresas. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Isaan piresentii qaafatanii waa hedduu isaan haasawanii jiranii. Waan isaan haasawan irra deebi'ullee barbaannu nullee akka ogeessaatti hawaasa Dirree Dhawaa baadiyyaa asallisuu kana ogummaa qabnuun gargaarsa qabnuun ogummaa qabnuun bira dhaabbanna jennee sadarkaa isaan irraa ka'an irraa haga dhatti hojii jirra ammas itti fufsisuudhaaf qophiidha hanga dhumatti. Kana gizee goonu nu itti jira dizaayina irraa kaasee jalqabarraa itti jirra. Kana ammallee hanga fuuldura gadhumatti hojii jirra yoo rabbi jedhe. Asaasaa dhumee faawundeeshinii isaa lafa keessaa baafnee armaataan guutamee amma almost gara piresentii 10 wanni dalagame kun. Piresentii 10. Tanaa piresentii gizee ta'u wanni kun ammoo an guddatu dalagameera maaliif akka humna hawaasichaatti gizee ilaalle jechaadha. Humna isaanii kanaan hawaasni kun hawaasa hedduu onnataadha. Nuti illee sanumatu nu kakkaase kafaltii takka malee haga dhumatti si wajjin jirra jennee mooraalii isaanii goone waan kana hojjechuu jirra jechuu irraa barbaada. Onnataa ta'uu isaanii irraa waan qabaniin arjoomanii kadhaa kanaa'uu hin geenyu wajanan eegaa rabbiiti. Rabbiin kaa gizee isaa barka haalli mul'in mijatuu dhabuun har'a viidiyoo miidiyaa dhaabbatanii waan kana kadhachuu malee hawaasa akkasitti kadhachuu fedhii miti dhugaa dubbachuuf waan baay'ee dubbisnee jirru waan ta'eef. Kanaaf nuti illee gama keenya namuu gamuma qabuun gargaarsa godha gama ogeessaatiin kafaltii tokko malee hawaasa onnataa akkanaa kana bira dhaabbanna jennee humna dila siitii miti hin jiru hanga humna isaaniitti amma godhanii jiran wanni kun ammoo waan guddaadha.
yoo xiqqaatama waan kanarratti naannoo miliyoona 14 oliitti bahee jira. Hawaasa humna hin qabne kanarraa miliyoona 14 arganna jechuun waan ulfaataa ture. Kanaafuu akkuma ustaazan keenya jedhee haa hirmaannu, haa gargaarru, haa bira dhaabbannu namuu gahee ofii qabnu jechuu barbaada. Galatoomaa isin jechuu barbaada jechuudha. Rabbi sirraa haqee bilu arjooma keetii ammallee rabbi bakkaan si haa gahu bakka gahuu si'atilleen firiiteeti. Akka jaan akkuma harree fujeessanii hawaasa dirree dhawaadhaa ni beekna. Hawaasa dirree dhawaadhaa ani sirriitti hin beeka keessaan dalagee waan taate jecha. Gannaa fi bonaan keessa deemee beekan. Gizee gannaa kan namni akkasitti asheeta nyaatu wallahi as ijoolleen asii asheeta afur rakkoodha. An ummata kanarraa waan hangana gahu hayyee amma maallee numa hafeef yoo naan janna hin amanu ammaan yoo numa arke malee fixataniiti asiin gaan amma itti cilaawanii nama gurguruu malee wanni hafeen jiru ammaan tana darajaa isaan gaan tana jechuudha. Waan silaa qaban takka horii fi re'ee illee hin hambifne. Warra amma warra direedha amma shanii keessa dalage baadiyyaa tana keessa deddeeme hin beeka sirriitti akkaataa isaan itti jiraatan. So ummata kanarraa kana goone jechuun tabiraatiif illee gorsa taati warra silaa waa qabu hoolii saniif illee gorsa taati. Akka jaan teerii fi arbaa wallolee jaan. Teerii fi arbii walloleeti. Teeriinis wal yaamtee arbinis wal yaamee dhufanii mee teerii ati akkamiin loltaa jedhaniin. Teeriin sarduu takka kuba arboo ati arba dura akkamiin loltaa jedhaniin. Arbii cakkaa tana maree kaan buqqisee muka gurguddaa kana jiisee akka lolla jeennuti. Ati yoo teerii akkamiin loltaa jennaan sarduu takka ni buqqisee akkuma kana itti kuftee jira. Humna tanaan duba arbaan lolu dhufte jennaan warri keenya hundi hanganuma yoo illee qabaate. Arba kan ni cabsineetti jira. Akkasii wallahi warra kan onnumaa akka godhe malee. Warra kan onni akkana godhe onni isaanii tana irra gargaara. Ijoollee beekee onnee qabdi ijoollee keessa kanuma humna hin qabne kanatti onneetti ijoollee gariitii jira. Onnee keessatti hin cabsinaa jira. Onnee keessatti hin cabsinaa eeguu qaban boodanii luynuma yookaan ni luynuma yookaan wallahi ganda keenya kun nurraa luynumuu qabu ganda keenya warri asiin nu arkaa jirtu. Onnee tana irratti nu gargaaraadha isiniin jenna nin quddeeffan dhuguma sanitti ammaas baadiyyaan direedhaa hundi asirraa ilaallachuu qabdi. Hundi qaallichinis balawninis jaldeessinis sagaleen tun bira geessi hundinuu warra afaan Oromoo haasa'u. Nu dhageessanii isinillee isiniif dhufna gizee nu yaamtanii akka warra asillisoo kanatti bar piroojeektii laaftee miti booda isin garsiifne bar waa ardii rabbii tana jaarmiyaa waliin gaani asallisuma sanirraa waa xiqqoo hafee bar ni fixanii ijaaranii. Akkasii nu ulfaadhaa isiniin jenna sheekha isinillee galatooma akka itti kaatan kana rabbiin bakkaan isinii haa ga'u inshaallah.